يا برا والباني أبوتون تبرتيرا أبوتون وسكا يا أخي والله وبالله وسكا رانا كرات يا أخي كان جلا ألا أنا أرجع جرتو ديرو غربا كان انتفورو دفدرين لكن أمة ما كم رب سوداد يعني انتلتنا والله دلق جت ميديا غبر والبادة تكاجرو تيرت انتلتنا كوفا أجي يا أنا كجلا تاي كل فترة والله كدير مال جرين أبو دي جابو باسا بركيا يونا مزا اتدابي اتكنو جابو باسا دبين تنانتاني أونا من جرون إجابو باسا فايجان كبو كنا كاركارون دايمنا مراتو يا أخي مراتو أولاني كنا أخي أعوذ بالله أنت لو كاركارا إساتي أبدي دبچو جران نكاي دبدا أيه يلا دبدو أن كيف ترى بيبي أكاس الإفما يعني كي يتري كسرين ندتا تكوفا الرتي كتابة تبي كتاب كلام جنة أنا مجلس والله تلقى كلام جنة كنا مجلس سانو مجرتين سبب من إسا نمر تنوا كم نار أوسو قد جنة تنين كلام لطانة تين ما أما هدو يصير لنا ما قرر لنا ما بينال له في وفي كنا حلالو أبنو ماله ميديا كنا رتيل هدو تما أركا تما انتر إسي تنار مال تبدأ جتني تنين دبتن كام أو في ملفتني بريد أكنو ما توسوا مساتي كانت إيش كنا جت تاتي yookaan isinummaan hundoositan malee osoo ishii ka isin jettu taate nam takka lafaan hin gawwaan akkas jiru san. Kanarraa maal jechuu barbaade sheetichi dogongora tokko hin qabu tokkoffaa irratti dhugaadha dhugaa ofii dubbate karaan warra shawaa dhugaan jannata. Mee na keessaa hedduutu bahe hedduu san keessaa takkattiin tasan geettu jirti. Mee jaarti matee san ulaalaa yoo dhugaa rabbii dubbanne yoo jechuun waliin sobnu wannan jennu irra waliin tarru. Takkattiin kasan geettu jirti hin jirtu. Karaan jannata illee kama dhugaa kama warra shawaati warri shawaan jiru laata jalqa. Akkuma san dammoo isin qaama ofii mul'istee qaama isii kanarraa sa'a 24 haasa'uun maaltu barbaachise kalee isin amantaa biraarraa dhufte. Kasoomee akka godhe ijoollee eenyu. Mucaan isin karaan jannataa isa jedhe lammaffaa baala keessallee argannee jirra. Bakka kanatti ammoo wanni baala keessallee sun taane arganne bilbila isii arganne tokko baala keessaa illee da warri shawaa fooloo isa godhata. akkam zayitaani ani daabbo laa nama waa'ee daabboo ishiiti abdi dogongor jiru maali beeka waa'ee daabboo ishiitiif waa'ee wanni haasoo osoo hin taane daabboo dhalaan fakkeenyaa fi abbaan qaama fi bareechifata. Daabboon fokkata sira akka tamimaa takka ga'u hin jiru. Tamimaan beekani namni daabboo naga takka tamimaa fokkatu hin jiru. Innaa garuu ammoo mucattiin daabboo bareedaa qabdi. Waa'ee daabboo ishiitiif waa'ee wanni naasuu nama nuti kan jechaa jirru sheeshicha maatu uffatti maaliif uummata keessatti usteedhaan maayikii qabaddaa jechuun maal jechuudha. Tuffii dhalaadha keessa galee namarra tolfaaftee haasa'uun. Sheeticha mul'ifateeree. Sheeticha muttee baasee mul'ifateeree isiidha waan isin kun waan isii galchu. Isi turraa dubbachuu qaba. Abbaa manaa isii isi tamiima tana jechaa jira inniti. Jeetti tamiiman tamasiyal hirtanaami. Ela laal as keessatti wanni hubachuu qabdanii abbaan manaa isii Atsillee deemtu bifa dheessitu maali beektaa tamiimaan akka itti muttee fi akka isiin itti qulqulleeffanne maaliif akkamitti qulqulleeffanne akkamitti agartuu nan jettu asirraa nama arrabsaa wanti hin qulqulleeffatu sii galee isii yoo laaltan bara gama duubaa kanaa yeroo isiin jilbiifattellee bara sheechichi eenyu jedhe bashar jedhu takka isiisanii bara dhungatanii illee ta'e sii galee harmi isii kuwaa xixiqqoon beektaa yeroo xixiqqoo tokko kaaslee waliin beektaa. Abii fakkaata beektaa. Kunniin faateen ta'e tuni taasirraa afaan bantee nama rabsaa oltu nagaa na zafatu sii galee. Tuni intalli arboshiniin isaa ishii maqaqqabaa oolte. Dongorra immoo ishiin qabdu maa agarsiifattee miti nuti amma maa agarsiifattee maa mul'iftee osoo hin taane. Achirra dhuftee akka sheechicha tuffatti maaliif sheechicha irratti gajjeettiin jee? Yaa maaliif sheechicha tuffatti? Tuffiin isiin sheechicha kanaa qabdu wallahi waan ajaa'ibaati barii isiin illee innarraa tuqinaa natti mufatti innarraa tuqinaa jala na fooloo na tolchame ushaadhaan amma dhibbaaf yoo fooloo na tolchaa isinii deebisa dafa wallahi isinii deebisa amma nama tokko naa tolcheera sii deebiseera bibi dafa mee shamarran ta'e na fooloo tolcha Takkawii waan isin jettu dhageette
sila tamiman sima mota birate tin takawi Umani wara Iya kes tarewarin ni jer narran to kina narran to ma ga kana tibera yala warwata ke kana uzu billah takkar gembe ko jala warwata barabo inna lillahi ana fayyama ga bayi wallahu alam kiyanku wallahi lazim ani ga agalalet gurba barakin ko to wa bara la ilaha illallah muhammadar rasulullah Ala dubartiin afaan dhiqaattee nagartanii mee afaan isiitti afaan tamimaa ol bira laalame. Bala. amma mucawwani intalo warri dhaqadaytanii geedde garuu barbaadan qarqaaruu barbaadan la wallahi intaloon beeta yaa khi daangaa darbite yani amma maal jiru beeta daangaa darbite namicha tuffattee Abbooni nama fayyaan qabu gargaaru itti. Anaa nama gargaaru barbaada nama gargaaru. Barkana jira maal balle isin maal dalagaa turteeti isii deeggaran si jamma maal dalagaa turte barbaaddu nam hudduu fi tifoota te biran daytu. Abo warra irraa simaaltu singe warra birrii raaf jaakar kaabu maal gootanii itanii karkaaru deemta dalagataan turre. Warra maaliti wanni jedhu jiru beeti. Tanarratti immoo gargaarsa wanni jedhamuyyuu dhoowwaadha sheemi. Wallahi lazim Oromoo guutuma qaballeessa. Warama sheeticha san qofa osoo hin taane jechuudha. Oromoo guutuma qaballeessa. Mee Habashaa keessa waan akkas jedhamu meeshaan gabbaa'e normaali dhabaa gabbaa'e bakka sana guddaa meeqa jira dhaggeeffadhaa. Akkuma namaatitti Gastii sanirra yoo argitan amma warri isin yeroo sanatti ol baatee irra sagalee akkasii sagaleessite jechuudha nama guddaadha beete. Kanaafu sirraa'uu qabdi gorsa barbaachisan tala baalageedha. Gorsa wallahi gorsuutu isin jaala wallahi. Nama gayya waan akkana masgiida birrii masgiida erga oo barbaada quraana tokko. Meta kan illee mata qabaa isii ammoo yaada tanta qabaa miti. Wallahi beeka koi ziyaad wanni isii tokko gadi muka isiin abdiyya salaa dur tokko viidiyoo taraa jirri jettiin akka daabu bareedu salaa jedhan tokko beeta walis ergitee beeta ijoolleen kun osoo isiin biyyan galin dura suutii kana keessa turtee galte wallahi isii gaafadha. Ijoolleen maal gooti beeta amantii biraa dhufte jaartii sheekaatti dhiisaattee walloogin isii galee dhugaa dubbachuudha. As keessatti salaa turte ijoolleen dhugaa dhawa dubbanne. Garuu mucattiin tuni garuu amantii islaamaatiif illee hojjatte masgiida tokko nama waan guddaadha. Yoo tokko dadde Witi qabadhu. Yoo gara amantii deemna amantii islaamaatiif nuyi warra amantii islaamaa keessa jirudha isitti hojjate beektani. Nuyi warra amantii islaamaa keessa jirudha isitti hojjate. akkasii miti jetti suni akkasii miti baay'ee amantaa islaamaa ka hojjattuuf nuufi miti ofiif hojjatti rabbitu galata rabbii irraa argatti malee nurraan argattu garuu wanni barbaannu aadaa safuu naamusa garteetiniin islaamummaas haa ta'u kaanamummaallee balleessuun sirrii miti akkaataa isiin itti namicha gowwaa achii jala mar'atu kana itti tuffattee akkasitti miidiyaa irra baatee hudduu akkas jirtu ol baasuun kiyya normaala rakkoon qabu nikaa osoo qabaadhallee dhiisallee abbaan manaa kiyya wata qabbalaatis normaal min chiggaraallee bakka hin malakkataachum jettii barra isin hin galchu bakka hin jiraa miti lal waan kana badduudha barra. Sagaleen sun hedduun aarsite haasofni isiin amma kaleessa akkasin nama 7,000 irratti hudduu kiyya ol baasuun abbaa fedhetti akkas godhuun rakkoon qabu jetti osoo hudduun dubartiin hudduun isii ol baate miidhamma as jala tamii mana tamma qoosa maqaa dhoyte hagama artee si arrabsaa jirti wanni kun qoosaadha si galte qoosa masaniinuu namni waan akkasitti namaan jedhuun hin barbaachisu jechuudha. Isiin inni suni akka waan isiin waan normaala dalaydeetitti kasheekaa osoo ta'ee jiru inni sun akka normaalatitti narraan tuqina maalidha sirrii jirta jedhaan mataa raasafi mee viidiyoo isa yoo argitanii jiraattan mataa raasaf foyte isiin maaltu isin galche bakka abba xarra jettee bar hudduun haasofte dhuma isin jedhe hudduun haasofte achi viidiyoo sanarra achi keessa dhaabattu akkamitti dubbiin kun taare ijoolleen namni gaa miidiyaa kanarrallee haa ta'u safuu Oromoollee akkasii karaa saniin islaama feetallee haa taatu ka amantaa feetirraallee haa dhuftu nuti bar waan nama haga kana duraa takka irraan dubbanne. Sigalee maal jenne bakka garasii dhuftee kabajamuu qabdi ni dogoggorte nama tokko dogoggora isaa duraatiin ittiin kaatu amma namni tokko yoo dogoggoratu fudhadhu. Garuu erga dogoggora sanirraa barachuu baatee as bahee hawaasa irratti afaan banataanan no wal bira dabruun hin barbaachisu.
Kanaaf dogoggora akka sanaa sana namoonni akka dhugaan godhanne isiin illeen yoo sirraa'u barbaadde sirraa'udha. Bakka najisa namichoon intaloon kaafattee haguu bakka hin jiraa miti. Kaafattee akka maletti jirti namni isii godhu dhabamee ta'e waan isiin taate Njirami bilbilaanuu agasuma rawannaan jettu nan fakkaate bakka rakkatte namichoon immoo nama isiillee waa godhuu miti guyyaa 2-7 wal biran bulto so bira dhaytelle tuffattee bira deemti. Warri jaraa ammoo jarri immoo ni ajjeesa jetti ijoollee nama argee reeftan warri isii isa gargaaruuf deemani ni ajjeesa bakka isii bira dhufnaan ni ajjeesa waliin hin jiraatanii na'o. Wanni ajjeesuuf hin jiru inuuyyuu hafuura itti baafachuu hin danda'u namicha miidiyaa irratti akkanatti godhatutu intaloon bira dhaytee qaama isii harkaan qabatee naanni gaggabaa yoo so bira dhayne gororaan du'a. Maltatan namichoonni bineentii takkaan agarre eenyu namni carraa jiru sun sila dubbadhu namni carraa barreessitu sun namni carraa jedhe kam nagaa ooltanii dubbadhu maakii nagaa jira aboo isin mucattiin normaannoo jettee barmaa irraa gadi hin buusanii Rabakash normaannoo jette hin jenne mee normaaliidhaati ba'i nu garsiise maaliif ba'isin ani isii miti ka'a jechuun ani normaal batten teessan takkuma bar ka isiitiif teellee garaagarummaa qabu dhagaye ka abdii tokko miti tashawaan bareeddi laali abbaan manaa jinni bareedumsaatu si dheesi jette si Degettati abbaan manaa eega jajjabeessinu ko saa 24 sirraa waan isii dubbanne uummata akka fooyyessuu hin dandeenyu so kanaafuu yoo ni jira no koy maki koy wanni fooyyessinu ni jira akka teetii normaalummaatti amantu san akka normaalan taane akka isiin safuu cabsaa jirtu akka isiin amantaa balleessaa jirtu ani ka isiin jette sin jedhe malee ko hangara kiyya normaaliidhaan jenne tokkoffaa ustaazota sanii disrespect gooteet kabajaa takko osoo isaaniif hin godhin akka isiin itti haasofte sun nama ajaa'ibaa jechuu tuffii guddaa garuu uummanni keenya maaliif kadhata mucatiin akka biyya galtee abbaa manaa hojii jiraattu isaan barbaada wal haa galchanii wal barbaada wal haa dhiisanii wanni akkana kan sitti dhimma deeggartan ta'e maa deeggartan maa kanarratti maaliif deeggartan raazar deeggaraan jiru bara mucatiin bakka normaannoo jette ka dhiirsillee daggafa jira nama balleessaa ofii amane dhagaye na aalatullaa aleeki nama balleessaa ofii amane tokko ati ka wanni jettu mi'atiin balleessaa isiitu yuun amanne normaannoo jedhaarti bakka minuma ideellan bakka daggama jedhaarti yoo barbaadan jechuu kanaafiyyuu maal godhuu dandeettan beesinatti hima maal godhuu dandeettan hin jenne takka teetii tana wanni godhuu dandeenyu maal beeta takka teetii tana hudduu keessa jira qamisi rawrarre warra isii deeggaru kana keessatti ani deeggartu isiitti miti soo addaan baafadhu nama deeggaruuf nama hin deeggarre ani maal godhuu dandeenya waan ofiitii jechaadha daggamamaa kun normaalidha eegasiin jette waan isiin haasa'inaa jechuu jirta dhugaadha amma maaki laal ammati ji'a tokko bahuu kenne egaa waa'ee isii haasa'uu jammarte namni fooyyessan jedham yattiin domti abaasaa deemte nuti isii fooyyessuu hin dandeenyu bari isii fooyyessuufi miti ammas kaasawaa jirru maalidha isii galee amantaa kenna malee nu barisiisa normaalitti fudhanneef bari jechuun anam ammas namni sun nama takka jiraattu maa keessimi amantii keessaa dhuftee warra jettan illee dogoggora dhugaa amantii keessaa mucattiin haa deebitu gara kiristaanummaa isitti isinii guddisa amantii abboon irraa dhiisisa islaamaan taatee mul'isaa jirtu kamtu jaala baay'atami sun islaamatti amantaan seenina namni deeggaru jira uumama kanatti ila akkami beeyta tokkoffaa maki nama maki waliin dubbachuu barbaada gidee takkatti abdi takka bicha maki wanni dheetti sirriidha dhugaadha namni qaama ofii ol baaseetiin hin mul'ifate fakkeenya su'atillee amma asii gabbaaftee kan mul'isu taate wallaahi ansi deeggara waan dhugaa taate tokko eega ofitti amantee gabbaafte confidence innumattansi yoo amma yoo ta'e bineensa fakkaachuu baatte amma ta'iisan agartee miti hedduu takka bareedduudha waan akkasii sayyoo agarre haga biyya namaa jirru fataa itti jennee gaafa itti biraa gallu galla kanaafuu daabboon isii hedduu tokko beera kamma bashar jedhullee basharii namoonni hedduun beeytanii ajanda makiin keessa wal agarsiiftan dhageeffadha wal agarsiisaa keessa yoo isiin bareedde zi'uun nu haa fidu yoo isiin hin bareeddin achumatti haa dhiisu yaa ta'uun hin jibbisiisuuf hin jirtu
Dhugaa jettee. Garuu asirraa wanni nu hubannu wanni nu barbaannu waa tokko jira. Wanni nuti asirraa hin barbaanne. Fakkeenyaaf dubartiin takka miidiyaa irratti akka feete qoy naamusa waan jedhamutu seera hidda mangistuutti tatsifoo yaalloo nagaraalle. Sidii gale? Naamusni uumama rabbii namaa kennan jira. Maakii qoy siminyuma. Biyya keessatti seera biyya Itoophiyaa sana keessatti seksii dalaguun dhoorkaadha moo dhoorkaa miti? Dhoorkaadha. Jechuun paablikii dalaguun dhoorkaadha. No. Seera biyyattiitti namni seksii dalagee poosti godhe or miidiyaa irratti itti fayyadamu. Hawaasa biraabsee dhoorkaadha. Akkasii miti? Bakka itti abdii seksii dalaguun dhoorkaa miti jechuun abdii dogongorteerta. Dogoggorre. Biizinasa ittiin dalaguudha malee seksii dalaguun Itoophiyaa keessatti dhoorgaa miti. Biizinasa ittiin dalaguun dhoorgaadha. Garuu seksii dalaguun no miidiyaa iyyuu miti. Yoo itti kafaltee akkas irraa cafacaban fakkeenyaaf makiinaaf makiyyoo walii galle yaa biizinasa irratti hundaa'e malee. No. Dogoggortan seera yoo wallaaluu taate malee seera biyya keessatti dhaggeeffadha. Seera biyyaa keessatti seksii dalagidee eeyyamni akkas jedhu seera irraa siin kennu normaala seera biyyattii keessatti dhoofadha. Wanta tan kafaluu baattee waan akkas jedhu seera biyyattii keessatti seera biyyattiin gadi qophooftee seksii sana afaan Oromootiin nuyi namoonni tokko hin beekani. Namoonni tokko hin beekani afaan Oromooti. Afaan Oromooti waan akkanaa naaseena hin tolu. Dhaggeeffadha. Kanaaf gaafa kana jennu seksii afaan Oromoo seksii hojjetanii poosti godhuun dhoorkaadha. Tokko jennu. Ammas immoo raaqooti yookaan qullaa deemuun illeen seera biyyattii keessatti akkaataa itti uffataatu jira. Akkaataa itti amma namni tokko yoo Itoophiyaa